السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتني أمتك أشتي أمتك إياه كبجم كمسلم ككريستانا نجام بك جرتني سنيف هذا بليان كي أمسا قباب تكون سنيف أم برباد بكيتي متي أني ولا لا هندم تكيني بيكا كيني تجاه النواني بين الرجال كناف torban kana keessa waa'ee irreechaa wal qabatee haasawaa hedduu taasifamaa karaa ustaazota keenyaas kan nuuf darbaa jiru ni jira. Warri musliimaas warri kiristaanaas warri ortodoksiis warri pheenxees warri waaqeffataas waan amantiin keessan isin ajaju ni beektan nuti illee ni beekna. Kanaaf waan amantiin keenya nu ajaje yoo hojjechuu baanne oromummaa keenyaan wal qabsiisuu hin barbaachisu. Oromummaan keenya dhiiga keenya. Amantiin keenya hunda keenyaaf lubbuu keenya akka ta'e ni beekna. Kanaaf waan abbootiin amantaa nuuf dabarsan haa hordofnu. Asii fachi haasaa oofnee uummata wal nyaachisu walitti naquuf amantii wal qoqqooduun akka nurraa hin eegamne asumaan dhaamsa kiyyaa obbolummaa siidhaan barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.